oduu teenyaa jalqabaatiin pirezidaantiin Ijipti Abdul Fattah al-Sisi Itoophiyaan abadan asabiin fudhattu jechuun waraanaan galaana diimaa eeguuf dhaadatan. Abdul Fattah al-Sisi kana kan dubbatan pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afewerqii marii guyyaa shaniitiif ganama kana Ijipti galu hordofee marii isa waliin taasiseen ture. Yeroo ammaa Itoophiyaa waliin waraana keessa galuudhaaf qophaa'aa kan jiran Isaayyaas Afewerqii dhimmoota lama gurguddaadhaaf har'a Ijipti galanii al-Sisi waliin wal arganiiru. Dhimmoota gurguddaa lama isaan har'a galgala irratti mari'atan bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin bakki awwaalchaa muftii Haji Umar Idris bakka awwaalchaa musliimoota hundaa ta'uun dhagahame. Tibbana du'aan kan boqotan pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa duraanii muftii Haji Umar Idris bakki isaan itti awwaalaman mormii kaasuu hordofee dhimmi kun furameera jedhe manni maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee. Dhimmi kun akkamiin furame gabaasa guutuu qabna. Oduu itti aanuun Amnesty International haleellaan Ameerikaan Yemenitti godaantota Itoophiyaa irratti raawwatte akka qoratamu gaafate. Haleellaa Itoophiyaanota irratti raawwatameen hedduun ji'oota dura ajjeefamanii turanii ni dhageessu. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin waraanni Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii gaafate. Gama biraatiin gamtaan Afrikaa Abdul Fattah al-Burhaanii fi Muhammad Hamdan Dagalo jidduutti araara akka buusu pirezidaantii Yugaandaa filachuun himameera. Yoweri Museveni waraana Suudaan xumuruu ni danda'a kan jedhu irratti gabaasa bal'aa isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneetti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuu yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin pirezidaantiin Ijipti Abdul Fattah al-Sisi Itoophiyaan abadan asabiin fudhattu jechuun waraanaan galaana diimaa eeguuf dhaadatan. Abdul Fattah al-Sisi kana kan dubbatan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afewerqii marii guyyaa shaniitiif ganama har'aa Ijipti galuu hordofee marii isa waliin taasiseen ture. Yeroo ammaa Itoophiyaa waliin waraana keessa galuudhaaf qophaa'aa kan jiran Isaayyaas Afewerqii dhimmoota lama gurguddaadhaaf har'a Ijipti deemee al-Sisi waliin marii gaggeesseera. Imalli Isaayyaas Afewerqii kunis afeerraa pirezidaantiin Ijipti Abdul Fattah al-Sisi taasise hordofee ta'uu ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaane Gabramasqal himaniiru. Ganama battala Isaayyaas Afewerqii Asmaraa gadhiisanii deemanitti ministeerri kun akka barreessanitti pirezidaantonni lamaan kun akkaataa hariiroo waloo itti cimsatan irratti marii taasisuun yaaddoowwan waloo naannawaa fi idil addunyaa ilaalchisee yaada isaanii wal jijjiiruu jedhanii turan. Jilli Eertiraa gara Ijipti deeman ministeera dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saalii akka dabalatee simame. Pirezidaanti Isaayyaasii fi jilli isaaniitis sadaasa 1/2025 eebba muuziyeemii guddaa Ijipti haarawaa irratti ni argamu jedhamee eegamam. Duruma Itoophiyaa dadhabsiisuudhaaf Eertiraa akka uumte kan himamu Ijipti erga ammajjii 2024 as duula cimaa Itoophiyaa dura dhaabbachuu jedhu yookaan Itoophiyaa mormuu jedhu Isaayyaas waliin gaggeessuu irratti argamti. Akkuma beekamu ammajjii 2024 pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afewerqii ministeera dhimma alaa Ijipti Saamii Shukurii Asmaraatti simachuun dhimmoota hariiroo biyyoota lamaanii irratti dabrees dhimmoota naannichaa irratti mari'atanii turan. Sana booda pirezidaantiin Ijipti Asmaraa dhufuu fi pirezidaantii Isaayyaas Afewerqii Kaayirootti deddeebi'aa ooluun dhaga'amaa ture. Kun kan dhaga'ame bara 2024 waliigaltee mo'uu Itoophiyaa fi Somaaliilaand jidduutti mallattaa'e hordofeeti. Waliigaltee sana hordofee hooggansi Soomaaliyaa fi akkasumas ammoo Ijipti Eertiraatti wal ga'uunis duula Itoophiyaa dura dhaabbachuu yookaan Itoophiyaa mormuu gaggeessaa turaniiru. Ta'us garuu boodarra Soomaaliyaa fi Itoophiyaan araaramuu hordofee waliigalteen sadee Ijipti, Soomaaliyaa fi Eertiraa jidduutti mallatteeffame adda citeera. Waliigalteen sun garuu biyyoota lama jechuun Ijiptii fi Eertiraa jidduutti ammallee akka adda hin cinnee fi biyyoonni lamaan Itoophiyaa irratti diina ta'anii biyyattii mormuu itti fufaniiru jedhameera. Haaluma kanaan Itoophiyaa diinoomfachuudhaaf har'a gara Ijipti kan imalan pirezidaantii Isaayyaas Afewerqii pirezidaantii Ijipti Abdul Fattah al-Sisi faana marii gaggeessanii akka jiran waajjirri pirezidaantii Ijipti beeksiseera. Keessummaa waammatan kan simatan pirezidaantiin Ijipti Abdul Fattah al-Sisi haasawaa taasisaniin Ijipti abbaa
biyyummaatii fi qulqullina naannoo Eertiraa akkasumas ammoo nageenya galaana diimaa mirkaneessuudhaaf tumsa jiruus cimsuudhaaf deeggarsa akka gootu mirkaneessaniiru jedhame. Marii Isaayyaas waliin taasisaniin Abdul Fattah al-Siisii gamoonni lamaan jechuun Eertiraa fi Ijipti nageenya galaana diimaa mirkaneessuuf misooma gaanfa Afrikaa guddisuudhaaf qindoomina barbaachisaadhaan cimanii akka hojjetan dubbatanii jedhame. Dubbiin Abdul Fattah al-Siisii kun kallattiidhaan asabni eegna kan jedhu yoo ta'u, dubbiin kunis ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waa'ee asab tibbana paarlaamaa irratti dubbachuu hordofee kan dhaga'amedha. Bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmad tibbana manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee lammaffaa wayita gaggeessu gaaffii miseensota paarlaamaa irraa dhiyaateef deebii kennanii turaniin Itoophiyaan qaqqabummaa ulaa galaanaa dhabuun ishee akkamitti akka raawwate mariin adeemsa seeraatiin paarlaamaa yookaan uummataaf hin dhiyaanne, kanaaf ammoo seera kamiinuu hin murtoofne jechuun galaana diimaa akkamiin akka dhabne hin beeknu jechuun dubbatanii turan. Kanaaf ammoo murtee Itoophiyaa galaana diimaa irraa mulqe eenyutu murteesse jechuun gaafatee ture. Kun akkamitti akka ta'e sanada ibsu tokkollee hin arganneenis komii Abiy Ahmad ture. Muummichi ministeeraa kun gaaffiin Itoophiyaan galaana diimaa irratti qabdu dhimma haarawaa yookaan miiraan guutame otoo hin taane kan barbaachisummaa seenaaf diinagdee irraa madde ta'uu hubachiisanis turan. Dhimmi kun akka miira nama kakaasuutti ilaalamuu hin qabu kan jedhan Abiy gaaffii biyyaalessaatii dhimma lubbuun jiraachuuf jiraachuu dhabuutii jechuun cimsanii akeekkachiisanii turan. Dhimma Eertiraa fi Itoophiyaa yoo kaasan ministeerri muummee Itoophiyaa addunyaan gaaffii Itoophiyaa callistee ilaaluu hin qabdu, waa'ee Eertiraa fi Itoophiyaas callisanii ilaaluu hin qaban, nuufi Eertiraa jidduu hatattamaan seenanii marii akka gaggeessan gaafannaa jechuun gaaffiin ulaa galaanaa akka deebi'u waamicha dhiyeessanii turan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad galaana diimaa wal qabatee waraanni ka'uu akka hin oolle immoo akeekanis turan. Har'a immoo haasawa Abiyyi sana hordofee pirezidaantiin Ijiptii Isaayyaas afeeruun dhimma galaana diimaatiin wal qabatee deeggarsa hin raafamne taasisuudhaaf waadaa akka galaniif himame. Dubbii al-Siisii kanaan kan gammadan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii immoo haasawa taasisaniin gahee Ijiptii hooggansa Siisii jalatti tasgabbii cimsuuf tattaaffii misooma gaanfa Afrikaa tarkaanfachiisuudhaaf qabdu ni dinqisiifannaa jedhan. Akka waajjirri pirezidaantii Ijiptii ibsetti taanaan Isaayyaas Afeworqii akkas jedhan dhimma walta'iinsa diinagdee babal'isuutii fi dhimmoota idil addunyaaf naannoo fedhii waloo qaban irratti qindoomina biyyoota lamaanii cimsuun akka simatan waajjirri pirezidaantii biyyattii hubachiiseera. Al-Siisiin galaana diimaa fi Itoophiyaa adda eeguudhaaf kutannee kaanirraa kan jedhan bara 2024 wayita Itoophiyaaf Somaaliilaand jalqaba waliigalan ture. Ijiptii Itoophiyaan akka galaana diimaa irra qubattu hin hayyamtu jechuun ifatti pirezidaantii Somaaliyaa birattis dubbachaa turan. Pirezidaantii al-Siisiin hidha haaromsaatiin aarii kan qaban al-Siisiin Itoophiyaan hidha haaromsaa qabeenya ishee akka hin ijaarreefis mormaa, gama biraatiin ammoo galaana diimaa argachuu hin qabdu jechuun ejjennoo biyyi isaanii dhimma Itoophiyaa irratti qabduuf diinummaa biyyi isaanii Itoophiyaa irratti qabdu deddeebiin ibsaa turan Abdul Fattah al-Siisii. Gama biraatiin har'a pirezidaantoonni lamaan kunneen haala Suudaan irratti akka mari'atan ibsame. Kanaanis karaa waraanni Suudaanitti xumura argatu jechuun yaadan ibsaniiru. Abdul Fattah al-Siisii fi Isaayyaas Afeworqii har'a wayita wal arganii haasawaa taasisan humnoota waraanaa Suudaan kan Abdul Fattah al-Burhaaniin deeggaruudhaaf waadaa galuun qaamolee wal fakkaatan Suudaanitti mootummaa ta'uun akka hundaawan hin fudhannu jechuun Mohammad Hamdan Dagaaloo yookaan garee Rapid Support Forces akka morman himan. Haasoo inni jaraa kun kan dhaga'ame as dhiyoo waraanni Suudaan keessatti hammaachaa dhufu hordofeeti. Haaluma kanaan waraana biyyattii mormuudhaan waraana irratti kan argamu gareen Mohammad Hamdan Dagaaloo yookaan Rapid Support Forces ji'oota dura mootummaa paaralaal gama tokkoon hundeessee ture. Kana ammoo Ijiptii fi Eertiraan akka hin fudhanne har'a ibsaniiru. Walitti dhufeenyi Isaayyaas Afeworqiitii fi al-Siisii kanarraa inni guddaan sababoota lamaaf akka ta'e immoo ibsameera. Inni jalqabaa dhimma waraana dhalachuudhaaf jiru kan Itoophiyaaf Eertiraa yoo ta'u, inni lammaffaan waraana Suudaan keessatti hammaateedha. Oduu biraatiin bakki awwaalchi muftii Haji Umar Idrisitti raawwatame bakka awwaalcha musliimoota hundaa ta'uun dhaga'ame. Tibbana du'aan kan boqotan pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa duraanii muftii Haji Umar Idris bakki isaan itti awwaalaman erga mormii kaasee booda dhimmi kun akka furame manni maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee ibseera. Manni maree olaanaan dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee dhimma kana ilaalchisuun ibsa galgala kana baaseen duuti abbaa keenyaa muftii Haji Umar Idris hunda keenya biratti
hundatti miira gaddaa uumuun ni beekamaa jedheera. Muftiin abbaa hunda keenyaa ta'uun hanga du'a isaatti karaa hedduudhaan islaamummaaf musliimoota tajaajilaa tureera kan jedhu manni marichaa. Keessumaa hoogganaa keenya waggoota 10 oliif dhaabbaticha hoogganaa fi ashaaraa isaa dhiisee deemedha jechuun kanaaf ammoo manni maree olaanaan dhimmoota islaamaa magaalaa Finfinnee addatti gadda guddaa keessatti akka argamu manni marichaa hubachiiseera. Abbaa keenyaaf jannatal firdoosi akka kennuuf ni kadhanna kan jedhu manni maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee. Kanaan cinaatti taateewwan tibbana mudatee wal qabatee qabxiiwwan muraasa kaasuu barbaannaa jechuun ejjannoo manni maree kun haasawa tibbanaa irratti qabu ibseera. Manni maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee jalqaba irratti uummanni keenya gadda keessa utuu jiru bakka awwaalchaa muftii ilaalchisee waldhibdeen hin barbaachifne uumamuu isaatti ni gaddinaa jedheera. Waldhibdeen akkanaa yeroo miiraa fi murna wayiitiin gaggeeffamu tokkummaa muftiin yeroo lubbuudhaan jiran dhaamaa turan san eeguurra uummata keenya jidduutti waldhibdeef qoqqoodiinsa hin barbaachifne kan fiduudha jedha manni marichaa. Lammaffaa bakki muftiin itti awwaalaman mooraa mana jireenyaa kan ture amma gara bakka awwaalchaa musliimoota hundaatti jijjiiramuu isaa hubachiisuu feena kan jedhu manni maree dhimmoota islaamummaa. Kanaaf ammoo iddoon muftiin itti awwaalaman bakka awwaalchaa hawaasa musliimaa Finfinnee keessa bakka awwaalchaa 12ffaa ta'uu murtaa'eera jedheera. Kanaafuu jedha manni marichaa bakki awwaalchaa akka babal'atu gaaffii mootummaadhaaf dhiyeessuun alatti bakki awwaalchaa kun akkuma bakka awwaalcha biroo eegumsa deeggarsaaf to'annoo barbaachisaa ta'een majlisaan akka taasifamuuf murtaa'eera jedhama. Muslimni hundi yeroo du'u bakka itti awwaalamu akka ta'es himuu feenaa jedha manni marichaa. Oduu biraatiin Amnesty International haleellaan Ameerikaa Yemenitti godaantota Itoophiyaa irratti raawwatte akka qoratamu gaafate. Dhaabbanni mirga namoomaatiif falmuun beekamu Amnesty International haleellaa qilleensaa Ameerikaan kaaba lixa Yemen sa'aadaa irratti baatii eblaa 2025 keessa raawwatte kan godaantota Itoophiyaa hedduu ajjeeseef madeesse irratti qorannoon hatattamaa fi iftoominaa qabu akka gaggeeffamu gaafateera. Taatichi yakka waraanaa ta'uu Amnesty ibseera. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmuun beekamu kun ibsa isaatiin waraanni Ameerikaa Operation Raw Rider jedhamu baatii eblaa 2025 haleellaa raawwateen loogii tokko malee gocha seera namoomaa idil addunyaa cabsuu ibseera. Godaantonni ajjeefaman kunneen aanga'oota Huutiitiin sababa godaansa seeraan alaa qofaaf kan hidhaman ta'uu fi iddoon itti hidhamanis bakka siviilii beekamaadha jedha dhaabbanni mirga namoomaa. Falmum itti aantuun Director Amnesty International kan baha jiddu galeessaatii fi kaaba Afrikaa dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Namoota lubbuun hafan gamoo siviilii hidhamtootaan guutame addaan baafamuu malee boombii irratti darbatamuu isaa suuraa ifa ta'e ni agarsiisa jedhan Kiristaanee Bakaarlee. Kun Ameerikaa dirqama ijoo seera namoomaa idil addunyaa jalatti qabdu keessaa tokko jettee jirti. Haleellaan raawwates kaayyoo waraanaa ta'uuf dhiisuu isaa adda hin baafnee jedhan. Gabaasni qorannoo bal'aan Amnesty baase akka agarsiisutti gaaffiif deebii godaantota Itoophiyaa 15 kanneen lubbuun hafan waliin taasisee fi xiinxala suuraa fi viidiyoo saatalaayitii irratti deeggarameen nuti lubbuun hafuun raajiidha jedhan namoonni yaada kennan. Dhaabbatichi namoonni haleellaa kanaan ajjeefaman lammiilee Itoophiyaa 16 yoo ta'an irra caalaan isaanii dhiirota umrii 20 keessa jiran ta'uu adda baasuu hime. Akka ministeerri haqaaf mirgoota namoomaa Huutii ibsetti godaantonni Afrikaa 117 kan hidhamanii turan yoo ta'u isaan keessaa 61 ajjeefamuu fi 56 immoo madaa'uu ifoomse. Namoonni lubbuun hafan Amnestytti akka himanitti yeroo dhoo'insi jalqabaa gamoo dhiyoo jiru irratti raawwatame bakka tursiisa godaantootaa osoo hin rukutin dura eegdonni akka isaan hin miliqneef dhukaasa akeekkachiisaa dhukaasuu isaanii himan. Warroonni lubbuun hafanii hedduun miidhaa cimaan akka isaan mudatee fi qaama isaanii irraa citu narvii miidhamuu fi mataa isaanii miidhaan irra ga'uu faan qunnameera. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin waraanni Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres gaafate. Gama biraatiin gamtaan Afrikaa Abdul Fattah al-Burhaanii fi Muhammad Hamdan Dagaaloo jidduutti araara akka buusu pirezidaantii Yuugaandaa filachuun himame. Waggoota sadi'iif adeemaa kan ture waraanni Suudaan hammaatee gara duguugaa sanyii ifaatti qajeeluu dhaabbileen idil addunyaa beeksisuu itti fufaniiru. Akkuma guyyaa kaleessaa gabaafne dhuma torban dabree Rapid Support Forces erga kaaba Daarfur qabatee ajjeechaa jumlaa raawwachaa jira jedhame. Gareen UAE'dhaaf ergame kun saboota Suudaan Araboota irraa kan
kan hafe hunda isaanii dugugaa jiraachuu biyyoonni Arabaa akka Kaataariif Saawudii mirkaneessaniiru. Waraana Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiru walqabatee keessuma guyyoota dabran garee Rapid Support Forces magaalaa Alfashar keessatti namoota 2,000tti dhiyaatan fixuu hordofee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ajjechaa kana balaaleffateera. Waraana Suudaan kana ilaalchisuun barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres ibsa laataniin Suudaan keessatti ammeenyi waraanaa hatattamaan akka dhaabbatu gaafannaa jedhan. Dursa dhaabbanni fayyaa addunyaa namoonni nagaa 460 hospitaala da'umsaa tokko keessatti humnoota Rapid Support Forcesiin ajjeefamuu himee dhimma kana erga balaaleffatee booda Antonio Guterres ibsa laatan. Guterres ibsa isaaniitiin hammeenyi waraanaa dhiyeenya kana Alfashar keessatti mul'ate baay'ee akka isaan yaaddeessu ibsuun goolamaa fi diinummaan hatattamaan akka dhaabbatu gaafannaa jedhan. Gareen waraana Rapid Support Forces waliin hidhata qabu milishaa Janjaweed jedhamu waggoota 12 dura hawaasa Araba hin taane Darfur keessatti duguugee itti gaafatamummaa akka fudhate himamam. Taajjabdoonni gareen kun uummattoota Fuurii fi Zaagwaa sabaan qulqulleessuudhaaf karoorfachuu isaanii himatu. Garee Rapid Support Forces ammatti magaalota hedduu kan qabate yoo ta'u mootummaa lamas hundeessee Suudaan bakka lamatti qooduun biyyattii qiyaamaa kaayuu irratti argamam. Yakka waraanaa amma Alfashar keessatti gaggeeffamaa jiruuf deebisaa kan laatan guyyaa kaleessaa hoogganaan Rapid Support Forces Mohammad Hamdan Dagalo badii humnoonni isaanii raawwatan kamiyyuu qorachuudhaaf waadaa galaniiru. Yoom qoratama kan jedhu bal'inaan ifa ta'uu baatus waraanni kun yoom dhaabbata kan jedhu gaaffii dursi kennamuuf ta'eera. Waraana amma Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiruun duguuggaa sanyii raawwachaa jiraachuu Rapid Support Forces irratti guyyuma har'aa sa'aa booda UNSC yookaan manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii walga'ii gaggeesseen yakka raawwatame balaaleffateera. Manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii kamisa waaree booda walga'ii gaggeesse kanaan haleellaa humnoota waraanaa gartokkee yookaan immoo Rapid Support Forcesiin Suudaan magaalaa Alfashar keessatti raawwatame ajjechaa jumlaatii fi qulqulleessuu sabaa ta'uu akka malu akeekkachiisuun kana ni balaaleffannaa jedheera. Waraanaaf duguuggaan sanyii Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatu UN gaafachuu booda oduu isaa muraasa dura baheen immoo gamtaan Afrikaatiis warra wal waraanan kana akka mariisisuuf pirezidaantii Yugaandaa filateeraa jedhame. Ajjechaa jumlaa UAEdhaan deeggarame Suudaan keessatti raawwatamaa jiru tuffatee kan ilaale gamtaan Afrikaa yookaan dhaabbanni maqaa qofatti hafe kun marii nagaa waraana Suudaanii fi finciltoota Suudaan gidduutti taasifamu akka hooggananiif pirezidaantii Yugaandaa Yoweri Museveni filachuun akka gara hojiitti galee odeeffannoon galgala kana bahee mirkaneessa. Mariin yaadame kan Rapid Support Forces fi raayyaa ittisa biyyaa Suudaan gidduutti gaggeeffamu kun yoom akka gaggeeffamu garuu odeeffannoon bal'aan amma bahee hin jiru. Pirezidaantiin Yugaandaa dhimma kana gamtaa Afrikaa irraa fudhataniiru moo hin fudhanne kan jedhus wanti odeeffame ammatti hin jiru. Yeroo gaarii.